السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو شمار كفوني بوليانتي أنا أدعو بغنيغان دفتنون دي سني يوسينا نورا مني منكي سني تاعنا أدعو قاسنين جنة بغنيغان دفتني بغنيغا ولد دجاني سنين جنة كاو بوليانتي waan baay'ee garaa nama nyaatu tokko jechuudha. Waan baay'ee namatti dhagahamaati. Daa'imni waggaa 9 kan waa takka hin beekne, kan dambii takka hin qabne, kan dilii takka hin qabne, namni kun nama gaarii fi nama badaa addaan hin beekne yoo marzee nyaachifamee ajjeefamu isin maal jettani? Mee isin maal jettani? Akka mataa keessanitti jechuudha. An dhugaa dubbachuuf wallaahi yoo daa'imni sun qoricha nyaatee du'e qoricha nyaachisanii ajjeesan jedhanii bakka qaamni kiyya kun hedduu tokko na lole. Haati suni haadha akkami? Haati sun haadha akkami? Ka daa'ima sana ajjeeftu, ka daa'ima sana nyaachiftee ajjeeftu haadha akkami? Sanuu daa'ima diin rabbii baratuudhaaf waggaa 9 jedhan 10 deema ganaa waggaa 10 hin guunne. Haatummaan daa'imuma diinii baratu haadha fi abbaa ofii gatee biraa bahee ganama kanaan deemee ilmoo hin qabdu jedha isin. Isin maan suni ilmoo hin qabdu jedha. Namni dhalee arge kan dhaliin hin dhaliin akkaataatti ilmoon dhalattu ji'a 9 guutuu garatti baattee haati ciniinsuu san bira tartee akkaataa isinitti ciniinsifattee qeexa jechuun nafsiyaa ofii dhabuudhaan ilmoo san dhalte guddiftee waggaa 9 geette haanaa qara'u jettee sanuu osoo haadha fi abbaan didan obboleessi giddiin fuudhee abshiraa humaan ta'u jedhee fuudhee achi isaan bira kaa'e. Akkamitti ajjeefti osoo nama ilmoo qabu taate? Nama ciniinsifatee dahee osoo hin ta'in namni biratti ciniinsifatee dahee iyyuu ilmoo namatti hin cakkanu. Ilmoo namaati miti wallaahi bineensa bosonatti hin cakkanu. Ofii jettee dhalullee baattu jechuudha. Yoo namni tasa si biratti dahe jechuudha. Hagam akka namni sun ta'e argite teetillee dhalte yookiin deettee arguu baattu. Leesh uummanni keenyaa kana mara garama jabaate. Keessattuu uummanni Oromoo kun garama jabaate. Maa akkatti wal fixani? Silaan ka jedhu nyaata nyaatanii dhugaatii dhugan kana keessa waa walii buusanii waan garaa wal jabeessa walitti kennanii nyaataa jiranmoo. Sila nuufi isaan maaliin adda ta'ani? Warra waa fixu kana jechuudha. Nuufi isaanii maaliin adda ta'ani? Ani dhugaa dubbachuuf nama ajjeesuu miti. Dhiiga horii yoo qalan dhiiga san laaluu hin danda'an. Gaafa warri waa qalu warri kenna ani manaa bahe. Foon bicha nyaatuuf deebi'een arguu hin danda'u jechuudha. Waan miidiyaa kanarra deemu kan namni xiqqishuma dhiiga waa annii qabu laaluu hin danda'u. Abadan osoo inni feetii galtee ilaalu maaliifuu mataan na dhukkubaa jechuudha. Isaanoo maaliin adda ta'an? Waan nun nyaatiniin ala nyaatanii? Waan nun dhuginiin ala dhuganii jiraatanii moo? Maaliif akkatti ilmoo namaati irratti cakkanan? Hayyee haas deebinu gara warra daa'ima ajjeesee kana jechuudha. Daa'imuma mucaan. Isaan nama 2 tokko keessaa wayyaa qabaa qaamni isaa hin obse. Mana yaalaa jira. Wal'aanamaa jira. Suni daa'ima kichuu ganaa macaree hin jabeeffatin asii ganyaan nama macaree keessa tare bakkatti isa ajjeese. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Waan biraa waan jennu hin qabnu
hasbiyallah wa ni'mal wakiil. Rabbiin haqa isa haa baasu. Rabbiin hin danda'a haqa isaa haa baasu. Haqa namaa haa baasu isa tokkicha biyya keenya keessatti hayxi namaa hin baatu. Namni tokko du'e taanaan qalaas du'e. Seenaan isallee wajji du'e. Dalagaan isallee wajji du'e. Marri isaatu jechuudha. Maaliifuu mootummaa hin qabnu. Mootummaan keenya mootummaa abbaa irreeti osoo taateef hunda bakka takkatti boolla takkatti awwaaluu barbaada waan ta'eef jechuudha. Osoo mootummaa qabaannee gaafa fooqarraa darbamnee duunu. Gaafa dallaalonni fuutee bakka feetetti nu gurgurattee arabdoonni akka feete nurratti taphattu. Gaafa kana jechuudha nuuf iyyata. Ilmaan tiyya jedha. Yaa bara nu keessa jirru bara gaddaa bara gadadu. Si duraan miidiyaa kanarra hin jirru waan arginuuf wanni marakatti dhukate moo maalumatu siqee maalumatu akkanatti uummata kana garaa jabeesse bichaa jedhaani bara. Maalumatu akkatti uummata garaa jabeesse. Baay'izawee wanni namittiin sun yookiin maatiin sun itti ijoollee tana galaafatan jechuudha. Daa'ima kichaa kana itti ajjeesanii uffata bitaaf jedhe mucaan. Waan inni barbaade akka inni maatii yaadanneef waan inni barbaade godhaafii jedhe. Yookiin sanillee itti naafanii ajjeesuu danda'an. Ilma haftaa miti jedhanii ajjeesuu danda'an. Yooma sanuu taate yoo ilma haftaamii ta'eeyyuu wayichi daranii dunyaa isaa san fudhatuu danda'ani moo? Kaalime waan inni barbaadu hin godhaaf jedhe mucaan obboleessi jechuudha. Anatu maatii harkaa giddiin fuudhee kenne jedhe. Haa qara'u jedhe daa'imni kun daa'ima waggaa 9 jedhe waggaa 10 seenuuf deema. Leeshaa kana mara garaa jabaatani. Maalitti iyyatan yoo rabbi tokkichatti ol iyyatan malee. Daa'ima diin baratuuf warri fuudhee amaanaatti kenne. Amaanaa nyaatanii wallaahi rabbiin amaanaa isaanii haa nyaatu. Jarattiisanii wallaahi dhaasii. Ilma namaa wayii gara jabeenya ilma namaa. Biyya keessatti karakkatu nuyi biyya hambatti karakkatu nuyi. Yaa jiru addunyaa tanamu. Maali gara jabeenya kana gahe? Rabbiin maatii isaatiif jajjabina haa kennu. Rabbiin isaan haa sabbarsiisu. Obsa isaanii haa kennu. Isa rabbiin shawaaba jaannataa isaa haa godhu. Innuu dilii takkaa hin qabu. Qalamni dilii irratti barreeffamu irratti ol hin fudhatamne. Rabbiin jaannata ofii keessa isa haa kaayatu. Haadha fi abbaa obboleeyyanii wallaahi yoo obboleessa akkasitti siq jedhee boo'u jechuudha. Laa ilaaha illallah keessi kiyya kun na gubate. Yaa Rabbi uummata mujrima akkatti bakka maraa deemee uummata miskiina fixu. Yaa Rabbi uummata mujrima eenyumaayyuu haa ta'u umrii isaa gabaabsi. Nama ol ka'ee jechuun lafumatti miskiina fixu. Ka haati qoraan itti gurgurte bishaan itti waraabte waa meeqatti taate guddiftee asiin geettee na haa baratu ilmi jettee kennattu isaan akkatti jala deemanii hamileesii cabsan. Daa'imman kana kichuu kutani. Yaa uummata yaa saba iyyatuuf mootummaatti iyyannu hin qabnu. Mootummaan isaa tarabbiiti. Mootummaan tarabbii caalte hin jirtu. Isumatti ol booya. Isa kadhanna. Namni eessaa dhufe na waama. Rabbumatti kadhanna. Rabbiin maatii isaa hunda haa sabbarsiisu. Balaa akka malillee rabbi namarraa haa qabu. Hiriyaa hin taane rabbi namarraa haa qabu. Faamilii hin taane rabbi namarraa haa qabu. Nuti immoo keerii haa yaannu isiniin jedha jabaadha.